Gadda mormi nurraa citee baranaal tokko didichitanii lafa cirtanii hudduu keessanii baqaqxanii iyyaa turtanii amma deebi'anii ciibsanii qalanii nan abbaatanii afaan banuu jalqabdanii jechuudha. Keessattuu warra followers gurguddaa qabdan seeraan na dhaggeeffadhaa. Hundi keessan iyyuu warri jirtan sajjala. Sobdaniin fakkeessanaa har'a nurra deebi'anii nu kutanii ennaan abbaatanii didichinaa dheengadda kan lafa ciree u'uu jedhee iyyaa ture nama 3 nama 4 warra followersiin jaraallee baay'ee gurguddaan taane nuyiidhaa jechuudha. Arra deebitee wallagga irratti ciibsitee nu qattee jaaniyyuu arra isaanii wayyoo bilaagdee haadha kee godhu ganaa ciibs kana caalaa fuulduraan miti dugda duubaa ciibsanii ganaa nu qalbu jechuudha. Amma akka gochaa keenyaaf akka dhaloota amma sa'aatii kana jirutti ciibsanii nu qalu mitiiti fannisanii nu qalu nutti xiqqaata nutiin jechuudha. Ciibsanii nu qaluun baay'ee nutti xiqqaata jechuudha. Zarmaan zarii Oromoodhuma jedhamu kana lafarraa fixuu danda'u turan akka gochaa keenyaatiif jechuudha. Akka dhaloota bubbee eelee sibiilaa arra bulluqee boriit immoo deebi'ee jireenya isaa jiraachuuf jiruuf jechuudha. Arra asirraa dichitee erbee shiraastee bilaagdee riippetee moojii boo'ichaa asirratti roobsitee kaatee boriit immoo deebitee taphashee fi xebettee bashee biraatti deebitii jechuudha. Gaafa wallaggaan ciibsee qalamu inni kaan baga maaltu na galchee naan kutaa koon dhufne inni Harargee inni Jimmaa inni Arsii ciisee xaxatiseetu yoo an kontu qabne maal la galchee jedha. Inni kaan immoo baga qalame baga akkas ta'ee jedha. Dhaloota joonjooftuu waa tokko bu'aa buusuu hin dandeenye kuma tokko waa fiduu hin dandeenye arra fakkeessuudhaaf abbaatee didichitii jechuudha. Kanumti dhugaa dhimma Oromoo awwaalee irra taa'utti jiru si warra foloorsii guddaa qabudha jechuudha. Maakiin kanaan dura nama jabduu nama baay'ee jabduu turte amma deebitee warra kaanitti makattee jirti jechuudha. Dhugaa jiru sitani ma yoon ta'e warra kaanitti makattee afaan kee cufattee teesseerta jechuudha. Utuuti keessaa ija qabda foloorsii guddaa qabda afaan kee qabachuu dhabaate uummata kanaaf dura buutee akka duritti dubdee tarii namoonni si ilaalanii sirraa fuudhanii sagalee ta'uu danda'u jechuudha. Amma garuu warri followersii gurguddaa qaban siree jaraa afatanii maaltu nagachi jedhanii xeebexeban kan biraatti achi deebi'anii jiranii uummata keenya ficcisiisutti jiru. Warri Amaaraa garuu guyyaa tokko qalamuu mitiiti ama Oromoo ciibsitee qaltee kaatee Oromootu na ciibse naqale gaallaatu naqale jettee abbaatee wayyoo iyyeettee sooshaal miidiyaa waliin geessi. Nuti gaafa ciibsnee qalamne gaafa lammaffaa mormi nurraa qalamu abbaanee afaan bujannaa jechuudha. Maal dhaloonni bubbeen dhaloonni joonjooftuun akka kanaa boriitu immoo hin dandeessa taanaan wallaggaa irraa isa daangaa Amaaraa irra jiru asirraa boodhiisi walitti sassaabamtee afaan biraa banuu dhiisaati. Irraa warra mootummaan irraa ikee warra kuma kana diinni irraa iktee uummata keenya ajjeesaar uummata san hidhachiisaa kalas kanuma. Uummata ajjeefamaaru uummata ciibsamee qalamaaru san hidhachiisu arra qofaa irraa boonyee kaanee irraa iyyinee kaanee galuun hiikanuuf hin qabu. Boriitu jarri deebanii nu qaluun jaraan oolu nu ajjeesuun jaraan oolanu. Ingodama taanaan dhaloota furmaata fidu gochuuf dhaloota furmaata fidu ta'uudha. Arraa emoojii boo'ichaa walitti arginee bilaagdee akkas ta'ee sana ta'e waan tokko faayidaan qabu. Dhaloota furmaata fidu dhaloota inni du'eera isa jiruuf immoo maaltu godhamuu qaba kan jedhu dhaloota maata lafa kaa'u ta'uu. Dhaloota yeroo hundee emoojichaatiin dhugaa keetii akkas taatee santu ta'e jennee xeebexee dhiisnee mata lubbuudhaan hafe kana qotee bulaa wallaggaa irraa akkatti ciibsamee qalamaaru inni qalame bakka dhume raawwate inni isa jiruuf furmaanni jiru maalidha maal gochuu qabna maaltu ta'uu qaba jennee dhalootatti yaadu ta'uudhaa qabna malee ammas irratti wal geenyee nama 600 nama 700 sassaabnee inni nu jala taa'ee nu dhaggeeffatu summatuma horiidha na dhaggeeffadhaa seeraan horii dhaloota hiikan qabne dhaloota gabrummaa mataa akka tiraasiitoof jala keetti irra rafaaru akka gochaa keenyaaf gabrummaa nuti qaatan nutiin. Bara qubee generation yookiin immoo new generation jedhamnee waamnu keessatti garbummaa mitiiti maqaan gaa jedhamu iyyuu nurratti ka'uu qabu ture. Waaqoon guutuuni yoo dandeenya gabrummaa hundeetti buqqisna dadhabnaan immoo dhalootatti guddisna jennaan dhaloota gabrummaa aammatee tiraasii godhatee akka haadha manaa isaatti aammatee rafu ta'e jechuudha. Silaasa'aa kanatti dhaloon nama jiru kun gabrummaa mitiiti maqaa gaan jedhamu bara isaatti ka'uu qabu ture. Warri Amaaraa Finfinnee irraa nama muqqifame lafa naannoo Oromiyaa keessa taa'anii ajjeefamanii Amaaraatu ajjeefamee jedhu. Oromoon hangarraa naannoo Amaaraa galee Amaaraa ajjeese jira taanaan fidaana agarsiisaa. Kan jarrin duune hin qalamne jedhanu naannoo Oromiyaa keessa taa'aniitu. Nuti garuu naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefamne osoo hin taane lafa abbaa keenyaa lafa haadha keenyaa ibsanii nu qalanuuti. Guyyaa gaafa nama tokko lama nama lasa deejjesa waa tokko hin godhanu.
In dandeessa taanaan dhaloota furmaata fidu ta'e dhaloota guyyaa 2-3 irraa boossee galtuun ta'in kanuman siniin jechuu barbaadan kanarra sin duukaa haasa'u. Okay. Wanni isi inni jee sirriidha. Waan tokko waan ati dogongorteetu jira jechuudha. Namoonni hedduun aanatan akka itti na fudhatan beekuu baadhullee garuu akka itti naagaleen isinirraa dubbadha isinitti dubbadha jechuudha. Maakiin atilleen callistee ture kan jette maakiin amata meeqa guutuu kophaa isii iyyaa turte baay'izawee dhugaa dubbanna kan dhugaa beekuun dhugaa beekaa jechuudha. TikTok kanarratti hanqa namni maraattu naan ja'utti warri akkaawuntii gurguddaa akkaawuntiin keenya nu jalaa gubataa yoo waan afaan Amaariffaa waan qabsoon yoo dubbanne nu jalaa gubata jaanii afaan cuqqaallatanii ta'an maakiin ol kaaseetuma gaddeebi'aa jirti ammallee jechuudha. Ol kaaseetuma akkaawuntii kiyya meeqan dhabaa jira jechuudha. Akkaawuntii miti lubbuulleen hin dhaba jeeti kan inni dubbachaa jiru. Sigalee miti akkaawuntii na jalaa gubanii maakiin qabsoo dhaabdee warri jiru kan ammoo kuni siyaasaadha. Akkaawuntii na jalaa gubanii maakiin qabsoo dhaabdee jirti waan jaamu tokko eegalame jechuudha. Sigalee sani jechuudha. Aan takkaa uummanni kiyya rakkatee osoon hin dubbatiin irraa osoon hin dubbatiin aan dhaloota bubbee keessatti hin lakkaa'amu. Aan silaan kophaati ya Oromoo bilisoomsatee guyyaa takkatti Oromoo bilisoomsuun hin danda'a. Garuu kophaa kiyyatti iyyee wannan fidu waan hin jirreefin callisee isin laalaa jira. Kophaa kiyya maal fiduu danda'u maal fiduu hin danda'an. Ammallee kophaa deemurra waloon deemu wayya jeetiin isin mari'achiisu jira. Gastii bane isin seensaa jira jechuudha. Saniifuu callistee waan jaamu kuni na aarsaan. Kanan dubbachuu barbaadee galatooma. Yoon isinitti miira keesseen. Gochi hordofaa turreen beekna. Mucaani maaliif dhugaadha nama dubbachiisa. Mucaan sababa maal ta'e sababa Oromoo ta'eefidha. Kanaafi paartii barbaadde iyyuu deggari waan barbaadde iyyuu ta'e naannoo kee Amaaraa yoo jiraatte Amaaraa kana booda akka boofa morma qaban itti qabdee of keessaa baasuu qabda. Dhaggeeffadhaa isinittan hima. Waggaa meeqa jiraate afaan kan danda'a waan kan danda'a isa isaan boofadha isinittan hima. Biyyan jiraadhu keessatti sirriittan beekan Amaaraa jechuudha. Waan si ajaa'ibu keessa qabeenya qabu makiinaa qaba Amaarri sun maal godha biyya keessatti uuba tokko hin qabu suuqii tokko illee hin qabu. Birriin isaallee akka jirutti asii olii argamaaf makiinaan ni qabu mataa isaallee daangaa iddoo biraarra dhaqee hojjeta. Shuf eessa taa'e Oromiyaa keessa taa'e jechuudha. Qabeenya isaanii akka ittiin isaan achi dabarfatanii gaafa dubbiin ka'u maal godhu harka qullaa isaanii deemu maaliif ati waan tokko gochuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Isaan bilxiidha Oromoon keenya Satti moo isatti radeen gadda kan natti man zeeginatii kee mindin no maannatii kee gaafatanii mana sitti akka raayyaa jedhan warra Amaaraatu. Lafa Oromoo irratti mana ijaarratte Oromoo yoo taate sitti akka raayyaa tudhan man maal jechuudha akka jechuudha. Lafichi kan eenyuuti? Kan jalqaba mana irratti ijaarrachuu ishee dura jechuudha. Akkamitti Oromoon keenya dammaquu qaba. Ani dhugaa rabbiin isinitti hima duyi Wallaggaa irratti raawwataa jiru kutaa Oromoo kutaa 11 irratti raawwate baay'inatti tola. Isuma dhugumaan isinitti hima. Kutaan Oromoo hundumtuu wadamee dirooniidhaan garafamee Amaaraan cafacafame haga irribaa ka'utti ta'uu qaba duyi kun jechuudha. Inde Oromoon kutaan kan ko rafaa jira bar bakka bilisummaan kanuma jedhee rafaa jira bar inde maal taata irreecha qabanye Finfinnee irratti miti maal waadaa keenya deebi'e ka waan ajaa'ibaatti gaaffii Oromoo deebi'e abeet dhaabbadhaa maaloo irreechi deebi'uu baatee si gaafa bilisoomtu funyaan qabdee deeffatta Oromoo dhaggeeffadhu sittan hima har'a akkas ta'e jettee naasa'in afaan Oromoo akka Afrikaatti sadarkaa sadaffaarra jiru hagarraatti agaanoo afaan hojii federaalaa hin taane gaaffii keessa kamtu deebi'e Amaaraan akka barbaaddu hudduu keessa si dhiitaa jirti. Baalasilxaanii iddoo garaagaraa jiran akka jiranitti warra Amaaraati. Mee gaaffii keessan kamtu deebi'e yeroo sanas Oromoo daangarraan cafacafii baasii arii akkas godhi jedhanii Oromoon keenya afaan qabatee ta'a hin kolfaas taa'e. Wallaggaa teessee afaan Oromoo haasofteetitu liyyuu zooniin nuuf laatamu jetti. Ma gadi fudhatee hammam godhame borimmoo dhufanii jechuudha ituu abbaan kee taa'uu haadha keessa biratti gudeedu dhugaa rabbiin isinitti hima ajjeesuu waa bira ituu tiija kee ni ilaaltu. Dhaggeeffadhu Oromoo amma wal taatee hin kaatu taanaan diina kee ofirraan dhorkitu taanaan wal qooduu dhiistee amma sa'aatii kanatti loluu qabdu diinni Amaaraadha. Isinitti hima dhaggeeffadhaa biyya Itoophiyaa kana kan jeeqaa jiru Amaaraa nafxanyaa isa baalu naachu. Maaliif ennaan Tigiraan biyya jeeqaan jirtu sabni biraan biyya jeeqaan jiru saba biraa wajjin illee jiraachuu sabni hin dandeenye saba eenyudha saba Amaaraa jechuudha yeroo Tigiraatti duulaa turanii qeesii isaaniitu qaddaseetti ergaa ture bar indee maqaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu jedhaa tokkosaa jedheetti ergaa ture qeesii isaanii kan Amaaraa qeesiin iddoo biraa akka dhaqee waan akkasii gidduun galle
Sheekin Amaaraa sheekin Oromoo iddoo biraa dhaqee waan akkasii keessan galle. Kan akka godhaa jiru saba kamii wajjin illee jiraachuu saba hin dandeenyedha Amaaraan jechuudha. Kanaaf Oromoon hammataadha isa jedhu dhaqaa dhagaa diimaa hammadhaa jirutti argame. Dhaqaati dhagaa hammadhaa warri Oromoon hammataadha jettanii Oromoo dambaarraa beektu adooda Oromoo adoode gootanii Oromoo hammataadha jettanii boofa hammachiistanii teessu jechuudha. Boofa kiisii kaachiistanii teessu jechuudha. Oromoon hammataa miti. Gaafa diinni kee morma si kutuu morma kutteetti agarsiisuu qabda allaqe yoo kana ta'uu baate sin kabaju jechuudha. Inni morma kee kutee mukatti baataati teessee isa gabbarte maal jechuudha. Wal qixxee ta'uu qaba bakka daangaadhaa si dhoofti cafacaftee atis baasuu qabdaan. Sinii galee maaliif Amaaraa kan jedhame hundumtu meeshaa qaba. Even Oromiyaa kililii keessa ta'e mataasaa jechuudha. Dheengaddamu maal jedhanii haasa'u hin hidhachiisnaa. Amaaraa Wallagga keessa jiru hidhachiisna jedhanii haasa'u. Oromoon keenya ko maankiyaan tokko mana isaa keessan taa'u siin jedhee raban. Oromoo maankiyaan tokko mana keessan taa'u. Mana keenya jechuudha. Dhufanii fattashaniiru siifan hima. Dhugaa rabbiin sitti hima. Mana keenya ol galanii abbaa kiyya bira darbanii saanduqa bansiisanii waan hundumaa fattashan. Eeyoot mootummaatu fattashan. Oromoo kan ta'e jechuudha. Isaanoo achi dabarsine hidhachiisna Amaaraa jechaa jiru. Amaaraa hidhachiisan achi booda maal godhu hin cafaccabsiisuun. Siigalee kanaaf Oromoon keenya harka isaa duwwaa jira waan na ta'ee fi diina isatti dhufe kana wal ta'ee waliin injifachuu qaba waliin ofirraa dhorkuu qaba. Wallagga qofa keessa miti kallattii Jimmaarra Arsiirra eessa harar bakka jirtu hundumaati Amaaraan diina Oromooti waan ta'eef Oromoon beekuu qabna. Kana bareechee beekuu qaba jechuudha. Haga isaan dhufanii morma kee ciniinanii dhiiga dhuganitti eeguun qabdu. Bakka diina keedha saatii ta'etti si waraan waan ta'eef daftee ofirraa shanya'uu qabda. Thank you galatoomi siin jedha daqiiqaan si jalaa fudhadhee new chapter ol galchii yoo bakka hin qabdu ta'e gadan bu'aa waan ta'eef thank you galatoomi. Beeti dhugaa keetii galatoomi atilleen beeti. Internetiin rakkisaa jira dhufama wajjin gadi bu'ee akka beetii baasii jechaa jira naftanyaa miti ani Amaaraan akka dhaggeeffachuuf Amaaraa fa dubbachaa hin jedhee malee ani zarii naftanyaa hin qabu bagumaan qabaanne dammo. Ayyee okay networking qabu dubbachuun na jeeqaa jira dhugaa dubbachuu hin danda'u. Ayyee shibaa. Faboodhaaf new chapter gashaan gadan bu'aa thank you baay'ee galatoomi thank you. Okay, Nimona. Maki nagaadha akkam hundi keessanuu baga nagaan nuti Maki. Guddaa galatoomi Maki. Jiraadhu amma ta'e durii qabdee amma uummata Oromooti. Kan amma tokko gurra taa'aa jiru sidha warreen kaanillee si dhiisanii sokkaniiru. Suma qabna ishee usirratti amma ta'e kaaniin gubaa kaaniin diinaan kokkee wal qabaa. Amma kana ta'uu keetti siin galateeffadhaan maqaa hidda Oromummaatiin galatoomi. Gaafa gararanii yaada kootti yeroo deemu keenya bara baraan boo'ichuma ta'e bara bararra darbee amma ji'a ji'atti nu deddeeramaa dhufaa jira. Ji'a ji'arraa ammoo guyyaa guyyaatti deddeebi'aa jira dhufaa jira. Kun waanuma nama jechisiisu hin qabu jechuudha. Imimmaan keenya garuu namatti miti kan himannu Waaqayyoo bichaatti isa samii fi dachee kana utubaa malee diriirse isatti yoo hin boonye ta'e amantii qabnu hin boo'udha. Ijoollee dhugaan isinitti hima. Imimmaan keenya irra darbee amma akka suuqa saree akka sareetti suuqa keessa deemuutti suuqatti galuutti jira Oromoon. Dhugaan dubbadhaan Oromoo miileena 60 jedhennaa afaan keenya irraa dubbannu nan qaanaan yeroo baay'ee. Miileena 60 jechuu miti miileena 20 10 ufiin jechuun baay'ee na saalfachiisana. Dhugaa dubbachuudhaaf harmeen keenya harmi irraa cite harki irraa murame jennee akka seenaatti odeessinu ijaan argaa jirra. Gurraan nageenyetu isa gurraan nageenye isa seenaa nageenye ijaan argaa jirra dhaloonni qubee. Dhaloota qubee jedhee of waamu kotti baay'een qaanaa baay'een of sheemichiisa jechuudha. Nimona baatiriin kun irratti cufaara al tokko carraanaa kenna dhiifama Nimona. Waa xiqqoo dubbadheen ba'uu fedha. Ayyee dhiifama guddaa carraanaa kennatti al tokko dubbadheen ba'a. Okay. Jalqaba irratti nama 500 wayna dhaggeeffataa natti fakkaata. Wannan dubbachuu barbaadan dhaloota warra afuuftuu fi warra fakkeessituu asirraa ala ba'aa jirtu tan dubbachuu barbaada jechuudha.